fayyaadha. Egaa akkuma beekamu yeroo garagaraatti toopikoota garagaraa irratti kan waliin turru ta'a. Akkam jirtu nagayaa fayyaa keessanii isiniin jechaa har'aan tanaa garaagarummaa liqii gaariitii fi liqii hamaadhaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Liqiin akkuma beekamu qabeenya yookaan meeshaa ijaaronni yookaan namoonni sooreyyii addunyaa tanaa hedduun itti fayyadamuudhaan carraa naannoo isaanii jiruuf fayyadamanii carraa qabeenya guddaadhaa argachuu isaan dandeessise kan ta'e yoo ta'u, akkasuma biyya teenya keessattis namoonni hedduun liqii fayyadamuudhaan sadarkaa guddaarra gahaniiti jiran. Kana malees warri sababa liqiidhaa qabeenyi isaanii gurguramuun ittinnaa'uudhaan kasaaraa keessa galanii ilmaan isaanii karaarra bahuudhaaf mudatan hedduutu jira. Saniifuu har'aan tan waa'ee garaagarummaa liqii gaariitii fi liqii hamtuudhaa qaqqabnee amaloota isaaniitii fi liqii gaarii akkamitti itti fayyadamna, liqii hamtuu hoo akkamiin ofirraa eegna jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu liqiin meeshaa yookaan riisoorsii faayinaansiidhaa tan akkaan nama barbaachiftuu fi akkaan humna qabdu tan yoo taatu meeshaa tanas karaa tarsiimaadhaa yoo itti fayyadamnee oomishtummaan keenya akka dabaluu fi galma keenya akka geenyu kan nu godhu ta'a jechuudha. Garuu meeshaa tana akka malee yoo itti fayyadamnee maraamartoo liqiidhaa keessa seenuudhaan carraa gartee qabeenya qabnullee itti dhabuudhaa keessa seenuu dandeenya jechuudha. Mee kanumaafuu har'a iccitiiwwan gartee liqiidhaa akkamiin akka irratti murteessinu waliin ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu liqiin yoonii fi itti karoorsinee yaannee kaayyoodhaaf hin fudhanne gartee madda kufaatii teenyaa ta'uu dandeessi jechuudha. Kanaafuu murtiin nuti liqii irratti murteessitu jireenya keenya keessatti dhiibbaa hamtuu nurraan akka hin geenye sagantaa tana hanga xumuraatti na waliin hordofuudhaan beekumsa gaarii waa'ee liqiidhaan wal qabate akkamitti liqii tana bifa oomishtummaa qabuun yookaan bifa gaariidhaan itti fayyadamnee kaayyoo teenya bira geenyee liqii sunis ifirraa deebisna kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaa akkuma beekamu liqiin amala lama qabdi jechuun liqii jechuun yeroo ibsan hayyoonni maal jedhaniin akka ablee qara lamaati jedhan. Ableen qara lamaanitu ni murtii jechuudha. Gartee yoo kaasii murtii yoo kaasiif murtii jechuudha. Saniifuu akka ableen tun nu murre maal godhuu qabna? Jalqaba namni tokko liqii fudhachuu dura liqii tana maaliif akka fudhatu kaayyoo liqii tana fudhatuuf beekuu qaba jechuudha. Kaayyoo liqii tana fudhannuuf erga beeknee booda gartee qixa sirriitiin kaayyoo suniif akka oolu godhuudhaan gartee kasaaraa yookaan kufaatii sababa liqii garmalee itti fayyadamuutiin itti dhufuu malu san hanqisuu dandeenya jechuudha. Egaa liqiin akkuma riisoorsiilee faayinaansii kan biroo yookaan madda gartee maallaqaa kan biroo kan namni tokko gaafa yaada qabu yookaan daldala isaatti babal'ifachuudhaaf fudhatee baankiirraa itti fayyadamu yoo ta'e liqiin gartee qallabaan bitachuudhaaf hin fudhatan jechuudha. Liqii wanni fudhachuufii qabnu waan oomishtummaa qabu waan if deebisee nuufillee bu'aa fiduu danda'u jechuudha. Yoo akkas ta'e galma keenya meeshaa ittiin geenyu ta'a jechuudha. Yookaan meeshaa sakaaltee if booda nu deebisuudhaan galma keenya kan heegereetillee akka hin geenye hanqistu taati jechuudha. Kanaafuu namni tokko liqii fudhachuu dura liqiin tun jireenya kiyya keessatti iddoo akkamii qabdi? Jireenya kiyya keessatti naaf barbaachiftuudha. Dhugumaan liqii tana yoon fudhadhe deebisuun hin danda'a. Daldalliin ani irratti invest godhuu deemu kun dhugumaan daldala
liqii tana ifirraa kafaluu danda'u. Ani hoo beekumsa daldala kanarratti invest godhuudhaan hin qaba. Yoon hin qabaanne hoo akkamittiin harkadhee liqii tanas bifa sirriitiin itti fayyadamee galmaan gahaa haja'uus if gaafachuudha qaba jechuudha. Saniifuu liqiin akka gufuun ittiin taanee qaceellotti garaagarummaa liqii gaariitii fi liqii hamtuudhaa adda baafachuutu nurraa eegama jechuudha. Liqii gaarii jechuun akka nama gartee heegeree teenya irratti maallaqa dhangalaasuuti. Kana jechuunis maallaqni kun baay'ataa deema, dabalaa deema yeroodhaa waliin jechuudha. Yooniif immoo liqiin tuni gartee unproductively itti fayyadamuu taate meeshaa sakaaltee if duuba nu deebistu tan kaayyoo teenya nu hanqistu taati jechuudha. Liqiin gaariin maal fakkaatti yookaan liqiin gaarii jedhamtu ta'a akkami kan jedhu waliin laalla akkasuma amaloota isiidhaatii waliin jechuudha. Liqiin takka liqii gaariidha jedhamuun dura gartee kaayyoo qabaachuu qabdi jechuudha. Liqii gaariidha jedhamuudhaaf gartee hoggaa maallaqa kana liqeeffattu qabeenya gartee waan maallaqa karaa kiisha keetii fidu malee waan maallaqa kiisha keetii baasuu irratti oolchuu hin qabdu jechuudha. Carraa daldalaa arkite yookaan daldala kan kee babal'ifachuudhaaf yookaan immoo waan namni siif hojjetee maallaqa irraa galii arkattu kan liqii sanis firraa kafaluu danda'u irratti invest gootaa jechuudha. Kun immoo galma yeroo dheeraatii wajjin wal qabatuu qaba jechuudha. Liqiin tantee galma yeroo dheeraatii wajjin wal qabatuu qaba. Yoo liqiin tantee galma kan kee kan yeroo dheeraatii wajjin wal hin qabanne taate jidduutti gartee daddaaqa biraa keessa si galchuu dandeessi jechuudha. So liqii tarsiimuudhaan itti fayyadamuudhaan galma keenya akka geenyuuf sirriitti itti yaaduu qabna jechuudha. Akkasumas ogeeyyii mariisisuudhaa fi gorsa ogeeyyii fi beekumsa waa'ee liqii irratti waa'ee beekumsa faayinaansiidhaa qaceellotti qabaachuu nu feesisa jechuudha. Kanaafuu amaloota liqii gaggaarii keessaa tokko dhalti liqii sanii guddaa ta'uu hin qabdu jechuudha. Yookaan warri dhalan fudhannee koomishinii isaa guddaa ta'uu hin qabu jechuudha. Kana jechuun wanni ati kafaltus xiqqaadha. Gartee akkasumas carraa flexibility si uuma jechuudha. Maaliif kafaluudhaaf illee si rakkisu. Akka qabeenya heegereedhaa jaarrattu si godha jechuudha. Liqiin maal qabdu koomishina yookaan bu'aa xiqqaa sirraa kaatanii si kanna yoo tan dhalarraa bilisaa taate yoonii fi tan dhalaa taate immoo liqii fawanniin intarastii yookaan dhaltiisii xiqqoodhaa gaxaantuudhaa fudhachuutu liqii gaarii jedhamti jechuudha. Akkasumas liqiin tuni fudhattee yoonii fi kan waan irratti invest godhuudhaaf siin geenye taate liqii gaariin taatu jechuudha. Saniifuu liqii gaariin maal sii qabdi jechuudha. Kabira humna gartee invest waa godhuudha. Liqiin sun waan tokko bittee yookaan invest irra gootee bu'aa irraa deebistee si argamsiisuu dandeessi jechuudha. Waan invest godhuudhaaf siin geenye yoo fudhatte waanuma xixiqqoodha irratti dhangalaastee fixxe jechuudha. Ittuma nyaattee waan adda addaa goote. Saniifuu liqiin tantee gartee carraa investimentiidhaatiif gahaa ta'uu qabdi jechuudha. Kana jechuun yookaan liqiidhaanis barachuun ni danda'ama. Qabeenya gartee dhaabbataa kan akka riil isteetaa gartee biizinasa namoota wajjin walitti dhuftee shariikummaadhaan dalagamus ta'uu danda'a. Garuu yeroo booda liqii isaa san yeroo ja'ame san keessatti firraa deebisee gartee si'iif galii argamsiisuu danda'uu qaba jechuudha. Akkasumas gartee liqiin wantiin isaa carraa taaksiidhaasiif ka'uumu ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf liqiin mana jireenyaa amma mortgage interest rateedhaan gama mortgageetiin hoggaa fudhattee taaks
gartee taaksii hin kafaltu jechuudha. Mana gartee manneen real estate adda addaa irratti yeroo invest gootu carraa maalii si uuma? Carraa taaks advantageeti. Amaloota liqii gaarii keessaa tokko maal jenne? Dhala xiqqaa qabaachuu, carraa investmentiidha yookaan tobaroo waan san invest godhee maallaqa si argamsiisuu qabaachuu, 2 3 tax advantage yookaan bu'aa gartee gibira kafaluu dhabuudhaa qabaachuu mirkaneeffachuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf liqiilee gosoota liqiilee gaggaarii keessaa tokko liqii barnootaati. Liqii san fudhattee ittiin barattee yoonii fi gartee hojii ta'e keessatti kan si guddisee liqii san ol gartee sadarkaa hojii keessatti galii ta'e gartee mindaa kee ka dabalu yoo taate amma gulantaa baachilarsii yoo ka turtu taate maastarsii liqiidha yoo baratte maal goota jechuun carraa ol guddachuudha kan si uumu yoo taate liqiin sun gartee gosoota liqii gaarii keessatti ramadamti jechuudha. Isiin tunis maal qabaachuu qabdi? Yeroo kafaltu flexibility si kennuu danda'uu qabdi. Tanummaanuu jechuudha. Flexibility si kennuu qabdi. Tasimuu sardan ta'uu hin qabdu jechuudha. Liqiin tansi sardan ta'uu hin qabdu. Haalli kafaltii isaa liqii yeroo dheeraa keessatti kafalamtee dhumtu yoo taate hedduu siifillee gaariidha jechuudha. Akkasumas dhala xiqqaa qabaachuu qabdi. Liqiin barnootaatis. Saniifuu liqiin tuni gartee hulaa akkamii sii banti jechuudha. Gulantaa hojii tanteetii yoo ta'u ol si fuutu taate liqii gaariidha jechuudha barnoota keessatti. Saniifuu liqii saniif fayyadamuu qabdaa jechuudha. Akkasuma gosa liqii gaarii jedhamu keessaa tokko liqii maaliiti? Liqii manaati. Mortgage loonii jechuudha. Liqii manaa. Gartee liqii manaa tuni wanni liqii gaarii isii godhu tokko yeroo fi liqii manaa tana fudhattu mana bitatte jechuudha liqiidhaan. Manni ati bitatte kuni tokkoffaa waan mana kiraatii kafaltu sanirraa si oolcha keessa jiraatta. Akkasuma immoo qabeenya dhaabbataadha. Capital appreciation qaba jechuudha. Capital appreciation isaatis fayyadamta kan mana kiraa sanillee sirraa hambisa jechuudha. Amma manni kiraadhaa keessa jiraattu keessa jiraattee garuu abbummaan qabdu. Hagga feete amata dheeraa feete yoo keessa jiraattees abbummaan keetii miti jechuudha. Kan immoo abbummaa qabda. Even yoonii fi kafaluu dadhabdee keessaa baatillee qoonni gama keetii capital appreciation fi paymentiin dura godhamte sun wajjin walirra gaafa sii deebi'e kapitaala gaarii tokko sii ta'a jechuudha. Saniifuu manneenis hoggaa bitattan manni kun bikki amma jiru kun dabaluu danda'a. Ogeeyyii gaafadha. Lafti naannawa kanaa akkami heegereenis waan dabaltu yoo kataatu taate akkaan gaariidha jechuudha. Capital appreciation bikka location adda addaatti gartee business center yoo ta'e manni sun ka businessaa yoo ta'u taate yookaan ka bultiitis mana jireenyaa yoo taate bikka namoonni biraa fakkeenyaaf mana abbaa ciisicha tokko yookaan mana gartee mana hirriibaa tokko qabu yoo ka bitattu taate eegamaatiin dantee babal'attee booda mana kana bal'isuu feeta. Mana kana ol guddisuu feeta. Hoggaa mana kana guddiftu mana ati dura bitte san namni sirraa bituu qaba jechuudha. Yeroo namni sirraa bitu immoo gatii gaariidha gurguruudhaaf bikka gaarii jiraachuu qaba. Heegereellee tilmaamtee bituu qabda jechuudha. Akkasuma gosa liqii gaarii jedhaman keessaa inni sadaffaadha maali? Liqii daldalaati. Fakkeenyaaf liqii gartee daldala kan kee ittiin eegaluufis haa ta'u yookaan babal'isuudhaaf fudhattu gosa liqii gaariidhaati jedhama jechuudha. Garuu liqiin suni maal si gaafata? Haala liqii kafaluuf walumaa galattu qabiinsa maallaqaa irratti
jabaa ta'uu qabda. Dursitee karoorsitee bajanni kan kee gartee sirnaan lafa taa'ee bifa baajata keetiitiin deebisuu danda'uu qabda jechuudha. Bajetatti qabaattee sagantaatti qabaattee yeroodhaan ifirraa kafaluu danda'uu qabda jechuudha. Yoo liqii walirratti sirratti guutamte yeroo gartee dheeraa booda overdue guddaa sirra dhuftee waan ati kafaluu hin dandeenye irra si geessi jechuudha. Saniifuu liqiin daldalaa tun immoo gaariidha jedhamuudhaaf kaayyoo gartee daldalli keessuun dhugumatti deebisuudhaaf humna ni qaba. Liqii tana ifirraa deebisuudhaaf humna ni qaba. Wanni nan harkadhu carraa guddinaa hoo ni qaba, babal'achuudhaa ni qaba. Gartee carraa babal'achuudhaa yoo qabaatu ta'e akkaan filatamaadha jechuudha daldalli sun. Maaliif daldalli tokko yoo kan babal'atu kan guddatu ta'e akkasuma bu'aan isaatiis waliin guddata jechuudha. Saniifuu ati akka walabummaa maallaqaa qabaattu si godha jechuudha. Liqiin tuni galma kan kee kan heegeree gartee galmaan sii gahuu danda'uu si mirkaneeffachuu qabda jechuudha. Akkasuma gosti liqii gaarii afraffaan liqii maaliiti? Liqii real estate irratti yookaan qabeenya dhaabbataa irratti invest gootu. Liqeeffattee real estate amma bitte yoo bikka gaarii gartee bikka namni barbaadu irraa amma yoo bitte yeroo ji'a jahan caalle keessatti parsantii 100 sii dabaluu danda'a. Kana jechuun yoonii fi miliyoona 2 bitte miliyoona 4 ta'uu danda'a. Hedduu capital appreciation qaba jechuudha. Saniifuu bifa kanaan gosoota liqii kana adda baafachuu qabna jechuudha. Liqiin teenya tuni madda galii hedduu akka nu uumuu dandeessu. Gartee liqii tanarraayis sirnaan kafaluun keenya akkaan barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma vaaliyuun sii gartee vaaliyuun liqii tanaa superficially cash flow isaa sirriitti hoogganuu danda'uu qabda. Superficially ta'uu hin qabdu jechuu cash flow irratti sirnaan baasii tan ta'eetii fi galii ta'e bahii fi galii sirnaan geggeessuu danda'uu qabda. Akkasumas gartee gosti liqii gaarii jedhamtu gosa liqii tana yoo taatu gosoota liqii gaarii hin taane yookaan liqii khasaaraa keessa yookaan mugoota keessatti nama deebisan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kana jechuun liqii leentuni fudhachuun hin barbaachisu jechuudha. Liqii akkamiiti? Liqii liqiin gaarii hin taane liqii gartee qallabaaf baafnu jechuudha. Fakkeenyaaf liqii waanuma adda addaatiif liqeeffannu baasiilee guyyaa keenyaa jechuudha. Ittiin guuttachuudhaaf liqeeffannu kun liqii hamaadha. Akkasumas dhala gurguddaa qabaatan yookaan koomishina guddaa qabaatan jechuudha. Uumamuma isaaniitiif dhalli gartee baankiinis high riskii si wajji sheeriin godhu waan ta'eef gartee hedduudha isin miidha jechuudha. Fakkeenyaaf amaloota liqii hamoodhaa keessaa tokko dhala guddaa qabaachuudha. Gartee fakkeenyaaf amma liqii maaliitii liqiin dhala gurguddaa qaban gartee payday check loonii fi credit kaardii jechuudha. Keessattuu biyya teenya keessa credit kaardiin jiraachuu baattus gartee liqiilee garaagaraa tan jirantu jira jechuudha. Liqiilee gosa sanarraa tan productive hin taane tanii fi maallaqa ittiin siin argamsiisne tan bu'aa siin qabne jechuudha. Baasii guyyaa guyyaadhaa hin ala. Akkasuma lammadaa dhala guddoo qabaachuu gubbaatti maal qabdi jechuun carraa investmentiidhaa hin qabdu jechuudha. Dhalti gartee liqiin hamtuun tuni akkasuma yeroo booda ati maraamartoo liqii keessatti akka si hambiftu gooti jechuudha. Maaliif maallaqni liqii hoggaa kafaltee baasii tantee tan guyyaa guyyaadhaa si hanqata jechuudha. Saniifuu kun gosa liqii gartee amaloonni isaanii sadeen kana jechuudha. Amaloota liqii hamoodha.
gartee liqii hayyoo malee fudhatamtu liqii akkanaati. Akkasumas gartee fakkeenyota isaanii kan waliin ilaallu ta'a. Tokko liqii kireedit kaardiidhaan fudhatan yookaan kan kireedit kaardiidhaan itti fayyadaman keessattuu biyya teenyatti illee jiraachuu baatu yaa amma gartee sirna gabaa amma hordofnu kana waliin kireedit kaardiin faasiliteetii ni ta'a abdii jedhutu jira. Saniifuu liqii kireedit kaardiidhaa if eeggachuun akkaan barbaachisaadha. Akkasuma keessattuu warri biyyoota liqii kireedit kaardiidhaa jirtu gartee jiraattan keessattuu minimum paymentii waan kireedit kaardii wajjin wal qabatee minimum paymentii kafaluun hedduu gartee overall interestii akka kafaltan isin godhe jechuudha. Haga danda'ametti ji'a ji'aan yookaan yeroo itti diyu isin irratti ta'u san irratti liqii san ifirraa kafaluun isin irratti akkaan barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas liqiin gosti lammataa payday loonii jechuudha. Isin tunis gosa gartee haalaan dhala guddaa qabdu tuni gartee akkamsi gooti gartee guyyaa yeroo damozni sii bahee hunda yookaan yeroonii fi gartee maallaqaniin harkadha jettee expect gootu san hunda isii tana kafaluudhaan fixxa jechuu. Ati maraan martoo liqii keessaa akkam baane tan si gootu gosa liqii akkanaati jechuudha. Ammas biyya teenya keessattuu hojjettoonni liqii advance paymentii kan fudhachuu danda'an jechuudha. Advance paymentiin kun tiraappii liqii keessaa akkam baane waan nu godhu keessaa akkasuma liqii konkolaataadha. Keessattuu konkolaataa qaqqaalii jechuun makiinaa qaqqaalii taate fakkeenyaaf makiinaan sun galiisii yoo hafiddu taate yookaan baasii humnaa olirraa kan si oolchitu yoo ta'uu baatte liqii hamtuudha taati jechuudha. Konkolaataan sun galiisii ni fida yookaan makiinaan sun galiisii ni fiddi moo baasii ati waan kafaltu sanii wajjin wal madaaltu baasaa jirta gartee. Fakkeenyaaf yoonii fi wanni ati guyyaa tiraanspoortiidhaatti yookaan wantoota adda addaatiif baasiin ati tiraanspoortiidha irratti gartee baastu guddaa yoo ta'e kanii fi liqii tantee sanii wajjin kafaltii ati liqiif kafaltu sanii wajjin wal gitu yoo ta'e it's good gaariidha rikoomandanii godhama. Garuu makiinaan tun gartee tokkoffaa baasii dabalataa qabdii fi maallaqa xiisha keetii baasti malee wanni xiisha keetitti isin fiddu yoo hin jiraanne makiinaan tuni gartee yoonii fi haftees humaatii miti jechuudha. Akkasumas personal loan warra waan jedhamanii liqii gartee akka vaakeeshinaa gartee daawwannaa adda addaatiif baafamu akkasuma liqii cidhaaf baafamu cidha adda addaa godhachuudhaaf wantoota akkaan jireenya keenya keessatti barbaachisaa ta'anis garuu humna teenya suniin waliin barbaachisaa hin taanetu jira. Wantoota akkasii baasiilee akkasiirraa if eeguun akkaan murteessaadha jechuudha. Yaanuu akkamiin liqii tanarraa bu'aa liqiirraa argamu guddifnee miidhaa liqiidhaa xiqqeessuu dandeenyu aja'uu waliin laalla jechuudha. Keessattuu liqii tana bifa gaarii yoo itti fayyadamne carraa biraan nu uumti jechuudha. Liqii tana immoo bifa productive hin taaneen itti fayyadamne carraa heegeree qabaachuu dandeenyu illee nu jalaa cufti jechuudha. Kanaafuu sirnaan itti fayyadamuu qabna jechuudha. Akkamiin liqii tana immoo bu'aa isii guddifnee miidhaa isii xiqqeessuu dandeenya jedhu. Tokko itti gaafatamummaadhaan haga kafaluu dandeenyu qofa liqeeffachuu. Gartee haga daldalli keenya sun kafaluu danda'u kanuu si hin miine kanii fi gartee daldalli yookaan wanni nuti irratti maallaqa sun dhangalaasnu deebisuu danda'u kanii fi nutis humna deebisuu isaa qabnu jechuudha. Liqii humna teenyaa olii yoo fuune akkaan akka malee nu miidha jechuudha. Akkasuma liqii sanirraa bu'aa argamu ibaaluutu godhuu qabna jechuudha. Yookaan
dursinee liqii tana fuudhee yoo waan kanarratti invest godhe yookaan waan kanaan bite kaniin an kafalu hangana kanii fi inni na argamsiisu hangana. Saniifuu gaafa wanni ati gara keessa keetii seenu irra guddaa ta'e zigud liqii gaariidha. Liqii san fudhachuun akka recommend godhama jechuudha. Akkasumas liqii akkaataan kafaltii isiidha gartee gaarii ta'e fakkeenyaaf liqii haala kafaltii teessaniitii wajjin deemu jechuudha. Yoomii fi kafaltiin teessan kan gartee waan guyyaa guyyaatiin taate bifa gartee akkamiin walii qabdee ji'attis ta'u yeroonii fi walii galtee baankii waliin goote suniin kafaluu si dandeessisu. Haala flexibility si kennan jechuudha. Baankiin sun flexibility yoo kasii hayyaman taate liqiin sun bu'aan isii ol sii haati jechuudha. Akkasuma dhala xiqqishoo qabaachuu qabdi yookaan koomishina xiqqaata qabdu filachuun akkaan murteessaadha jechuudha. Kuni karaalee ittiin bu'aa isiidhaa ol kaafnu yommuu ta'u akkamiin miidhaa isii xiqqeessina kan jedhu immoo tokko liqii kaayyoo malee fudhachuu dhabuudha. Liqii tana fudhattee yoo invest kan goone taate yoo galma tokko hasiin geessisuudhaaf hin fudhanne taate fudhachuu dhabuutu irra gaarii jechuudha, irra filatama. Liqii san fudhachuu dhabuutu irra gorfama jechuudha. Akkasumas gartee liqiin teenya tuni liqii akkamiiti? Fakkeenyaaf waan damooza keenya guutuu nu harkaa fuudhu yookaan waan nuti qabnu galii madda galii teenya san goggoysuu danda'u yoo ta'e fudhachuu dhabuutu irra gaariidha jechuudha. Maaliif yeroonii fi emergensiin takkasitti dhufte irraa dandamachuu hin dandeessu jechuudha. Saniifuu liqii gosa akkasii fudhachuu dhabuutu irra gorfama jechuudha. Akkasumas kabiraa wanni gartee illima liqiidhaa kanatti firraa eeguun keessaa tokko baasii yeroo muddamaa qabaachuudha. Emergency fundii jechuudha. Isiin tuni maal si gootii yeroonii fi gartee liqiin tantee sun maddi galii keetii kun yeroo hunda dhaabbataa ta'uu dhabuu danda'a yookaan balaa addaa akkasii mudate jidduu tanatti kafaltii kafaluu dhabuudhaan adabbiilee sirra dhufuu malan si oolchiti jechuudha. Baasii yeroo muddamaa yookaan lafaa qabaachuun akkaan si gargaaran jechuudha. Saniifuu liqii teenya gartee karaalee tarsiimolee olitti eerre tanaan fayyadamuudhaan liqii gartee illima liqii jalaa if oolchuudhaan akkasumas liqiirraa bu'aa guddaa akka buufannu kan nu godhu ta'a.